Shama fayyamtoota daawwattoonni badhaasota ummata keessanuu kaleessa akkuma agartanii rakkoon mudatee jira. Kaleessa ambaseen dura nullee jaartii santi agarru malee jenneen abbaan daraartu illee nu laasisee nu ilaallaa jaartii santi anillee ilaallaa jedhaa turreeyyuu yoo dhimmoota hiriyaa isii wajjin qopheessanitti ni eeganii garuu mootuu kaleessa karena ikasih mulu ke dadarbe fi kan kita dinar radin jirini ambasele dadarbe terasin akhire gaman man garabadar tu sindawas aku mah idrar tu shama kau jam tu tapi ndak watur nabadar tu mati kesana kam naga jetan hinjja aku mah idrar tu kales benno rakko jaba itu muda nanti ambasele jarti tantinu isinu isneti iteno itinu isneti kakak turre Odusan ambas illee biradhe bajaji keessa kummiidhame ambas dhiko hiriyaa asii wanti hundinuu qopheessite biraan bajaji kummiidhame ambas bajaji keessatti kootii baafatee harkaan sukkuum jennaan odoosi sukkuumartu mucaan gale jechuun garuu gisee ambas mucaan galee akkasuma san piraanki seenee garuu piraanki nu fakkaata malee mucaan akka dhugaa godhateeti meettiillee akka bada dabbee qaasiillee gayyaasee fi ambas illee akka bada akkana butee akkana si butee nullee gisee mucayyoon akkasitti meettii akkasitti daddarbu san nu garuu waan piraanki nurra hojjetaarra seenee edaa garuu yoonnoon lolli isaanii sun dhuguma nu piraanki seenee garuu akka keenya piraanki seenee edaa lolli isaanii dhuguma gama nuun gara ambas hin dabarse. Baay'ee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma abbaan daraartuu faati daraartuu jettee jarri yeroo dheeraadhaaf immoo mucayyoo kan ta'e jaartiin ta'e mul'isee baay'ee arguu barbaadan jedhaa turanii akkuma isaan amma haasa'uu barbaadan kaleessa immoo mudannoo taateen mudatee mana immoo hiriyaa isaallee dawwalaa ture silkiin irraan kaasne bakki itti agarru immoo iddoo hiriyaa mucayyoo itti iddoo waa hundaa akka kaleessa argitan nu qopheessitee turte akkuma isin nu qopheessitan immoo inni immoo mana hin jiru. Nusilki keenya kaameraa keenya kaafanneetu dhugumaan immoo jaartii tuudhisuudhaaf immoo achumatti qopheessee eegaa turre akkuma eegaa turreen immoo xiqqoo akka harka dhukkubee harka naasuu kunuutumaaf qaama kiyya uffata kootii kiyya ofirraa baasee lafa kaa'ee ture. Wanti sun immoo jechuun akkas yaadaallee seenuu namni hiriyaa waan badaa irratti yaadu bakka akka gali immoo lolaan qabatee tasgabbeessuuf illee yaalaa ture mucayyoollee akka malee dhagamuu silkiin kaameraan dhaamellee mucayyoo daddarbee qaasiillee daddarbee mucayyoollee baay'ee aartee gamas daddarbaa turte haalli gidduu baay'ee jiru immoo baay'ee ulfaata bakka mucaalleen akka malee aaree jechuun akka silkii silkii yoo dawwaluuf illee silkiin irraa kaasuu dide mucayyoo immoo mimishatti immoo dawwalee mimishaan birratti tasgabbeessee nama mucayyoo immoo mana hiriyaa jirti. Isaan immoo silkii dawwalee silkiin irraa illee kaasuu dide bakka wanti gara galee amma yoo danda'ame karaa jaarsaatiitti ergine akka nuti araaramu gochuu barbaanna. Kanaaf amma immoo bifa jaarsaatiin deemnee walitti yoo dandeenye araarsuudha mucayyoo baay'ee aarteerti yookiin immoo qoricha dhugee maal yookiin immoo fajjiisaa maal jettee akkasii yaadaa turte ati illee maal akka jirte naan jedhaa turte yoo dandeenye immoo akkasumatti nama araarsuu qabna. Amma silkii jettee garuu ati mucayyoo iyyuu agartee mucaan gisee nuu beeqaasii gad daddarbee fi bakka meeqaasii gad daddarbee fi wallolanii amma namni mootuu hin galiniif akka biraati akka waan biraati ilaaleeti si ilaala malee namni biroo sin jedha waan ta'eef garaa jaarsaatiin araarsi malee hin ta'u akkanatti. Akkasuma yaadaadha ammaa bilbila binarraa kaasaa jiru bilbila Woka qaman bira tullo kena woka bilbila illee tiga bilbiltu dhaqi ambas amma booda akka gaariin godhe irraa lashee jechuun oluu amansiisa. Mucayyoolee akka malee aartii itti ta'e meeshaa itti argamu meeshaa bira dhaqamee dhaqee dubbisa mucayyoolee.
tasgabbaa'ee baqqaate ishii homaayyuu yaadiin ambas illee rifatee jira waan ta'eef isaan piraankiin sirra hojjetuuf malee wanna biraatiif miti ishii tasgabbaa'ee baqqaate ishii maal tasgabbaa jiranii ishee na dhiigee waan biraa isaanii immoo asheetti bakka yaadii menaan jedhaa isatti immoo waan tokko iyyuu hin jiru. Homaan ta'u bakka yaadii isaan piraanki maaf malee wanna biraatiif miti yaadii. Piraankiin siibee saree. Jireenya kiyya na dhiigee amma odoo asiillee ka'ee galee maatiin. Foozii biyaan nama kolbaasise ati tasgabbaa'ee bakka kanaaf aartaan nama kolbaasise aabe bakka jedhis bakka yaaddeen kanaaf hin boonu ishee. Garuu maatiin illee waan biraa jedhu amma akka inni jedheetiin nama siisu kanatti naan amanu maatiin illee anaayyuun amanan abbaa biraatiin ka isaa fudhatan waan ta'eef. Ishi bakka amma jedhise amma isaan ambassee isallee amansiisa waan ta'eef ati yaaddeen bakka jedhise. Dhiisisatu jireenya kiyya dhiigee dhufee na baxaabbatee riyyaa fakkaatee dhufee ani riyyama dhugaawii ta'ee daa'imni waan biraatiin deemaa jiru. Dhiis bakka yaaddeen ati hin booyini bakka dhiis. Dhiis bakka. Maatiin kiyyaamee maal naan jedha asii ka'eetiin itti galee sababa kana inni asiitti muumee maal isaan mantu maal naan jedha. Maas hin jedha irreen maatiillee homaas hin jedhanii bakka ati mucaallee itti qaaqanii bakka addoonni sirreessisuu danda'anii bakka yaaddeen ati kanaaf jedhisi. Maal godha amma jireenya kiyya dhufee akkana na baxaabbatee na biraa deemee ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ nagaa maalii deemnarra jireenya kiyya baxaabbatte biraatti isa fe'uusa. Sura Foozii waan hin jireenya jechuun waan hojjetu dhufne illee kun hundi maaltu maaliif akka Si kanarraa amma ga'e argaa kan keetuun barbaadu. Sura Foozii tasgabbaa'ee jechuun isatti illee dabalee bakka hundoo sirraa jechuun ati immoo wantummaa kun ijaarsu illee maaltu jira yoo naadini. Ammas kubaraa dabaluu dhufte? Jechuun atummaa tasgabbooftu jettee dabalee meeshaalee gaafadhu jennaan tasgabbirra jirtu. Namin akka loltanii gargar baatanii naan jedhe dawalee fi immoo illee silkina laa kaasuu didana abiraallee immoo itti ergeera jechuun Fooziin as tasgabbaa'e waan badaa fi miti jechuun waan badaa yaadeeti illee bitan illee atillee ni jirta waan badaa yaadne atillee kumoo sakkana wajjin amma oduu duraanaa baadhaa fidee hojjetii dafa deem dafi deem ara Fooziin deemi argaa gabbaa'ee bakka tasgabbaa'ee kooti mobillee kooti Kofon. Kotme. akka malee aartee. Maal inta kakkana wali aartee. Indee kan wali akka malee aartee. Mucaalli dabalee immoo wali miidhaan alaa kaasuu didee tamsa'ee. Aarteerti isheen yeroo akka badaatu. Mucaalli dabalee mucaalli silkina irraa kaasuu didee jechuun akka qalliitti immoo akka biraankii akkana ta'anii akkana yaadallee natti fakkaate. Isin firaankii akkasii maa hojjettee? Jechuun bakka illee akkasii yaadadha illee yaadni kan jechuun waan mida sammuu keessatti illee qabannu kan maas hin jiraatan. Amma sun aarteetu maan naqqaatte. Maa sarmite amma manaayyuu naan baatu. Aartee taa'aatti manaayyuu naan baatu. Foozii. Odaa. Mee koomee jette takkatti mee waan jiru hundaa waliin haasofnaa isallee mari'achiisaa koo ati manaa gabbayii qaba. Waan jiru hundaa mari'annaa koo gabbayii naa rinni. Kootta ishaa hin deemaallee bakka koottatummaa. Sagalee keetuu dhaga'uun barbaadu hin jedhaa Bara Foozii naa rinni kootta bannaate jechuun immoo akkana ta'a. Kootu ka Foozii bee bannaati waa haasofna bannaati kootu akka hunduu akka yaadu namni yaadu fate yaadullee miti kootu tasgabbaa'eetillee kootu. Maalin kootu hojjetu maalin maal na himuu barbaadame? Jechuun Foozii tasgabbaa'e kaatillee maal jechuun hojii bankaa garree miree
Maal agar? Intichi illee nama aarsuu danda'a waan ta'eef Samansiisuu dandeetta amma deemtee samansiisuu dandeetta? silkii irraa kaasuu dide malee Rakkoon qabanne asuma hunda. isallee nama siisaatummaan tasgabbaa'ee taatee dhiifama hidhikaa dhiifama naannoo hidhikaa waan guddaan dhiifama ta'e tunaan jette rakkoon qabu. Dhiifame maaliif isa addaan jettee akka dhiifame qaba? Kashee dhiifama naa jedhi isa rakkoon qabu isallee nama biraallee itti erga isallee rakkoon qabu isallee sirreessina atummaan bichaan dhiifame kanaaf ati tasgabbaa'ee jiruun waan jiru hundaa immoo waan sirraa ta'u. Dawwaltee fi dhiistee fi largaa fi isa wajjin dubbadhaa waan xumuramne naan ga'uu dandeessa. Kana caalaan immoo ammaan booda keessi wajjin haasawuun ishee. Tasgabbaa'ee kaafuu hin jiru jechuudha. Wanti tasgabbaa'u tokko illee hin jiru hojii kiyyaanus arguun barbaadu deemasi. Afaan Oromoo dhageessa? Deemni irraas hin jedhee deemi. Bakka ambassee dhiisii deemi. Bakka ati illee bishaan agaraan jettee gorsuu illee bishaan adda gorsuu yaala. Illee tasgabbeessi. Eshi bakka deemi. Illee bishaan namatti ergee bishaan adii maasummaa tasgabbeessi akka biyya yaada biraa akka yaaduutti. Eshi ta'a. ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩ